kana yoon jedhu isin nu qartan jettanii sana caalammoo isinam balbala guddaa saba keenyaaf gara fuulduraatiif balbala guddaa seenaa kootuu jettee jarreen keenya namoonni keenya waa aartiidhaanis seenaadhaanis waa hundaan waa baay'ee Oromoodhaaf gumaachan keessayyuu artistoonni akkamas hin jettan kan akka Nuhuu Boobanaa kanneen fakkaatan dhaamsa fi barnoota guddooma jettee hayyuu kitaabaa yoo yaadattan jalqaba kaaseetta sana mana barumsa Dajjaa Garasuu keessatti yoo yaadattan kan isaatii fi ammas boolla isaa daadhinaa guutuu kan akka eebbisaa addunyaa kaasittoota isaanii achitti dabarsaa turre nuyi caalammoo isin hundumaa qaree kan akkas nu godheessa. Yoo tokko achirratti wanti ibsu barbaadu kaasittoo sana dhageessisuu fi dhageeffachuun baay'ee ulfaataa waan tureef sababa gurmaadhaaf afaan Oromootti fiteetan fidee achitti dhufee dabarsaa ture. Wanti yaadadhu yeroo sana kaasittiin afaan Oromoo gurguruun dhoksaadha. Mana kaasetti nigaat jedhamtu maali? Nigaat fotoolii. Dhugaan isin ji'a kaasittiin tokko birrii 13. Ji'aan karoorfadhe kaasittoota 10 bituudha. Maaliif kaasittoota jara sana namni hin bitu artistoonni sun itti dadhaban. Ji'a dhaqeetan birrii 13 birrii 10 birrii 120 bitee kan mana ol kaa'u. Amma sun dua matuu lamanii jiru. Artistiin Oromoo sirbee kaasettiisa namoonni hin bitanii seenaadhaa hin darba jedheen hammi sun hunduu bitamee lafa jedhama mana jira. Silaa alatti dhageessanii yeroo tokko maraatus naan jedhu gara teeppii dhannaa sanaan naannamni lafee dhahii dhukkuu keessatti saaqilaan kan hundumaa tokko dhaggeeffataa. Nu caalammoo hin jirree warra artistoota sana. Isin hundumaa dhaloota qubee kan karaa qabsiisee seenaa dhokate fabaasee iddoo guddaa kan qaqqabsiise nu hundumaa. Egaa ammas karaa irra jirtu akkasiin hojjettan sanyiin faca'isuun biqilee jira. Dhanquun biqilee jira. Ayyaantummaa Oromoo ganamaa ayyaantummaa silaa qophachiisu safuu keenya, duudhaa keenya, aadaa keenya, aartii keenya, ogafaan keenya kan keenyutuu kan caalu addunyaadhaan kan keessatti kan hin argamne dhokatee ture sanan qaqqabsanii hamma ifa baasaa jirtu. Ogafaan Oromoo immoo namni qabu waan adda qabdu jira. Ana tokko tasaa'u ta'u waan ta'e dagatanii wayyaantummaa Oromummaa afaan Oromoo digrii godina akkaataa jaarsolii walisoo fi naannoo walisoo waldhabinsaaf furmaata kan kennan jedhamatti hojii. Achirratti hojjedhee waa baay'ee egaa kanneen hin jiru. Afoolli jira hunda keessa waa hundaa dubbisee kitaabolee hin beeku yuunivarsiitii Jimmaadhaan gaara yuunivarsiitii hunda dubbisee dhuma irratti innaan jedhu kanneen afoola warra haalaa keessaa maalaan dhabe jaarsummaa kan jedhudha. Hin jiru. Dhuma irratti maalaan godhachi irratti gaafii anam jedhama. Egaa maal kana isin jechuun koo wanti keenya kan dhokatee jiru qabeenyi Oromoo keessayyuu afoolli Oromoo qabeenya guddaa eenyu hin arganneef. Kanaafuu amma baay'ee keessa dubbachuuf qabeenya guddaa tokkoon isinii kenna. Akka duudhaa Oromootti eebbi sagali. Eebbi miidhagaa eebba waaqaa lafaa jedhama. Kanaadha keenya fi kan baay'ee. Ayyaantu sana qaba kaase. Inni sadaffaan eebba leencaa jedhama. Eebba leencaa jechuun eebba jaarsolii kunuunsa tambisee inni guddichi namni eebba qabu immoo qabeenya hunda waan caaludha. Hunduudha fi safeeffannaa kun. Kanaaf akka eebbisuun baruudhaaf amma yeroo baay'ee eebba kana dhalataan amma jiru kanatti sababa adda addaatiin eebba walitti lakkaa'u.
wanti kun cimaa waan ta'eef akkam kaabaduu taasisaa jiru. Indee ammoo keessan koo jedhee nuti isaanoo aduu qaqqabsiisan nuti immoo maal gochaa jirra kan jedhu gochaa jirtu ammaa jiru itti cimaa dhaloota duubaa jiru qaraa Oromoon immoo eebba qaba. Maaltu eebba akka qaba isaa taasise qacceensaa bal'aadha. Waan galata argatu guyyaa guyyaadhaan ijoollee kadhalataa jirtu. Anata mannaan karaa deemu tokko tokko shiikuni ofii fuyyuu dhalanne maal mucaa baattee deemti jedhu. Shiikun akkanatti deessee jiru. Tokko guddadha jedhee bira darba. Waan salphaa si'anama. Otoo akkas ta'uu baate Oromoo yoo na lafarra jiru. Waan immoo galata argatu immoo meellaadha. Shubti xinnoon kun xinnaan kun hunduu huuma jiru dahaa jiru. Hin jibbinaa karaa akkuma fe'anii naadaamu haa ta'u kan fe'anii taa dhalattu. Sun maata qabeenya Oromoo fi Oromiyaa isa guddaa taasisa jiru. Kanaafuu haala masii jalqabda haala salphaa miti hundaa barumsa kan ta'u garuu fuulduraatti kan ittiin waan qalbiin keenya ayyaantummaa Oromummaa ganamaa sanatti iddootti deebifnee qaqqabsiifnudha. Asirratti wanti nama otoo kasin bira darbuun barbaanne yeroo sana amantii waaqeffannaa badee ture. Amantii waaqeffannaa iddoo jiru warri jalqabe waggaa 30 waggaa 26 na yaadadha amajjii tokko 1988 gumiin aadaa fi afaan Oromoo guyyaa sana jalqabame guyyaa sanaa kaafnee akkuma ammaa jenne amantii sana akkamitti teessinuun beektu otuma akkas ta'u dagaagee waan sun iddoo guddaa qaqqabe. Beekamaa jira argamti sun bu'aa keessan kanaafuu yeroo baay'ee immoo duudhaa Oromoo keessaa yoo yaadattanii waggaa waggaadhaan qophii gaggeessaa gumii barattoota afaan Oromoo kutaa 2ffaa waggaa waggaadhaan tocha qalla mana barumsaa sana keessatti ijoolleen keenya kunuunsaa dhufu gosa nyaataa hunda qopheessu farsoo akka barmeela 2-3 kan mana barumsaa keessa yoo iddoo hundaa waamnetti sunuu amma suuraan isaas kaasettiin isaas beekidhaan hin jiramu. Diraamaan hojjetame qophii galmeedhaa qabee wanti sun hundu suuraan sun keessa hunduu hin jiramu akkaatti tuulamee jira. Kaasettiin sun isin jira ijoolleen amma jettu warri ala jiran. Keessayyuu diraamaa kun shifarraa kumalaa hojjetan sana gaafa diraamaa sana hojjetan gaafa innii fi mucaan obseetti gisti galma guutuu boochisan. Jaarsi tokko na yaadadhaa fuudha. Jedhanii bu'uudha. Jiru diraamaa sun. Kanaafuu har'aa miti jalqabumaa kaasee kallattii gaariirra jirtu warra eebbifameedha. Warra ayyaantummaa gonfattanidha. Akkanuma ayyaantummaan kun isinii qajeelee fiixanaa ba'u itti fufaa. Kanaafuu kan an ibsuudhaaf duraanuu jedhee jecha hin qabu fayyaa gadamsaa umurii irraan keessaa isiniif haa kennu. Afaan Oromoo kan barsiisaa ture isaan duwwaa miti warri yaada isin qabatanii miila fuudhaa jiran jiru. Too miila fuudhanii miilli kan dadhabisiidha. Kanaaf amma dandeenyetti yaadachuudha. Kana ala wantin jedhu tokkittiidha. Kunis Ingilizoonni maal jedhu refaayindii kan ta'e irraa waan refaayindii ta'etu argama. Faayinii kan ta'e irraa waan refaayindii ta'etu argama. Amma san keessaa warra argame firii cuunfaa dhalataa naannoo sanaa taatanii karaa kallattii barbaadamu
bakka buutanii iddoo qabatanii jirtu. Galanni Waaqaa qabu. Kanarratti immoo kan yaadamu kanarra keessanii kana achi kan jiru gammachuu qabu. Kana achi maaltu jira? Yaada jira. Waan yaadnu jira. Waan yaadamaa jiru jira. Yaada sanatti bahuudhaan walitti hidhatiinsaa hin dirqamu. Kanaaf walitti hidhachuu keessanii baay'ee jaallatu. Yaada wal fudhachuu. Yaadni kun immoo yaada ta'ee kan mul'ate keessatti intalli silannaa haasoftu yaada dhiyaate irraa kan hin argee yaada adda addaa namni kennee daataa piroosesii godhee jechuudha. Inputii qabdi, inputii sanarratti hundooftee piroosesii godhee wanti isin hojjechaa turtanii jedhe. Akkuma isin understanding godhanitti akka hubattanitti haa ta'u gaarii. Kana hundaaf bu'uurri garuu qaanqeedha. Qaanqee sanaa sababa warra ta'an hundi hin yaadatamu jechuudha. Wanti immoo sodaatames qaanqee sana. Qaanqeen sun dammaqiinsa. Dammaqiinsi sun kan dhufu beekumsa. Yoo barattanii jedhe gootichi hin bartu. Diina keessanis bira keessanis hin bartu. Furmaata keessanitti deemtu. An dadhabeera waan hundaafuu akkasuma ta'u warri haftan dabaree wal harkaa fuudhaa dhaloota dhalootatti dabarsu. Kanuma